وما تبدي أكنا كبر ربي يبيك أنا مت بديون أما نفر أنا بتوري من لقى تكوار قده لما تكيري دلقوا أنا سيفور ودف كيري دلقوا الأفضل بما نعرفه بديم تسرافرة جمالا مجارتي إسا وجنجيس كرا قرما ما تنكم دمنا سلمان في الرجل فيتا أكو بيتني وانا راسي إسوامف سلا كرامنا له وسؤال سنجافن وسؤال نم تكوّج ولتي ووجه جرون ساعتي كيسن إيجا تكرامنا نركفلا لقيتني مين؟ إيه لما فا جرون ليه جرون أسرع شتاتي ربو ما نوعيبو دبين تريد نفتتي نمو وليجا باتني وليجا تديم تاني كاني ولا الله تاني ولا تاني نفتني دبين جبي كانوا نفتتينا لقيتني مين؟ أنا فعلا لقيتي إيوه ما نن ليه وليجا باتني وليجا ديمنا وما كيس تها مبوتيا إيه وأنا ما وأنا باتي أفرشني جاه نور مايسو راشنك يبوتو قلبك يبتدي وانا قاعد يجي دوبا دلقا كم قول يصير لي نياتا كيسن قلبك كيسن وان باتي شني جاه بكتك بتداتي بكتك نقاتي akasi mana kesan kesi geta ada sama nyata oli ket gemten gue birina ya awai sih maka ani kun amma fakanya buatak kan bitani duba ni kun khawatak kan bitatin hay akamin ta hay dirkama ala gabbok yolum wala bitati raya ta bege amma bitatta oso dibe dumati amma dibe sesere kan tutu ko egen agete bire lage arabor bay oso dibe dumati bitaddu oldebi kai mana duba fakanya ati qabatte bitatte yoran ni qawani ma fakanya hin qabu duba ya hangga malak arka dutin berbade gana berhasil bitita ani kun akamin ta fakanya oso barbaru akkana zortu dibe se kaybe je sachi naftar hai birri kam nuti dalaganne guya kanu kenani bitan male bakka tokko birri bitan kam akam kadu tole arka dalaga baale gorun sa dibe se kabde yo rabbina nutu tunu akam male kam di iftana tiruduta kaasi dalagu fi de sa yanu sinyal ani guya marna dalage fure male baati kana kenna san impura no ani arkarati wan bitan sima fi baramati yo arren dalage te gabbati borni duta du sanir arka bitadduti baati la masa bita isira atem masanifu bitatte mana kaisa gadim bata chura masla kaya kaitsla imbawa negara kiya bosh ya hamata no kusnadi wonne tiyete na dadi kira ameka rakaba malak ergisi fadem bitadam burgo gabbaf akash malak ergisi salle harka kabati mana kana fidin achuma timbiti hai yoguri be mutar te kaballa nu ergisi sikabri damo sakya kanin gana frodo amma gana frode fidada sano ma atmanot sa ergan ato ani wan ala bita duan gize rakabu fa mana kes tayo orun rakab ndakabdu indan to em jira na men wo kasta ato ani kataka bulle biyete ergetin ingana batin gana do matte isa infunare gadin narinka akastanan warri chekya daga odi de mono ganna di sana raya jira hai duba kam tiya yena kurtaina tibirati hala kami jana bo amman sana raya adi namni de namni odi garodi de mana ganna di sana rahabo bo andi be dunu siapa tu singga be kaduga gafa rakab de sa wajilla la dagetami namna de mana gadi sabo wali maraka di de mena demsa hawo ga na merka rai nama kabati onni ni jena fta hai akasi miti ati duba nama amerika rakabda am miskinu marka matu zakana ma duba da boleh kau gini ai akiramo ati kuno kama kamisila ahun kan hai orang moda biyete ne bayani tu kamale samusiya tu orang baru kuni kau jani nachina kan kan wajib nujje tazat hai mas kana kasimiti roti ta kam biter gana kama na wati kan ni Aku mana nama gadis apa bisa ni? mana ma gadis na kiraya ni tigen Hai. ibe dir tan nunja Mana nama gal tenturan? akam ta du be sare nibi kabatan Akhiran rakabatin hajam tak. Miskil tutuji. Duba mana nama gadis apa? Ayo kan kabala awal ini nami sini ju di front ayo kan. wai kabadu ni meru tamma yam ni male birri itu video ko male kan Waka dua mana tiya kan bandari di nurau sa. Hai. ati wa single le kasan dubatin e gana amerika ka bate sebe tete nutin dubatin kaiye malu manja sa hai gabba ete nama kaitin nutin nutin Bernam ni Ini orang saya- bergara jangan mana sih? Auzubillahi minash nandate sejete amerika rai nama kaba isina kam da amman ti dirkama ala gad orine hararabna uti Oh, kubar si uno tu pedas tapi. aku samu ya Bora nanti kali ya pun. abore getani wallo disati usin jebare wallo disa arkana mawali tutukina yordi wal debarsane mai hai ukuma nana ukuma anje ma china kayo nanti debad na china iftami ya bara inni ufega tole gede namu ufegu nakatuni besa isina shakistan garu ya bara sakiya iben kafa barkan na wal man didden tanani mana ganna di saba war didden kuntu be kam den debarsu dem ta fitadde suka am fitadde warri wajib marene tantata abdi haji
Abdallah namun dura bilbilee wal mareen waan kanarratti. Warri yaadni kun hin ta'iniif kaatanii yaa'uu dandeessan. An duraan abbaa manaati hojii gale gaanii gulaa kee cufadhee hin taamaanii godhan isin hojii deemee mari'atu maali godhan? Okay, cufadhu haa dubbaasi anjamantu godhini. Sitti gabaa. Si duraan dubbii kana hundi kana. Anillee barii teessan si wajjin hin fedhu. Aawuni baana baanusi. Isin mana qabdaa sila? Marii beekaa mitaa. Ani uummatuma kanallee hin fadhu, mana kanallee hin fadhu, haala marta illee hin fadhu. Mana moo waliin ta'a? Mana moo? Maal godhe isa mucaan kun? Amma kam godha? Tuni murtii Guutuu guutuu maraa tuudhaanis amma abdii baanatiin bilbilaati. Abdii miti Abdulkarim irra bilbileeti mana isaa sanatti wal geenya. Isini galee amma jara bilbileeti waan hundichi wal mari'achuu qabna. Alo Abdulkarim akkam nagaa. Awo abdii fi nama hundarra bilbiliitiif biratti qabi nama hundaa anis hangana bira jiru wal qabee dubbiin akka duraaniitii miti jajjabaattee sa'iitii taatu firaa mana asuma naa kafaltanii nyaataas raashina bitadha mana tattaa manaa gadi hin bayinaa baati shan jaajaa. Sanum darra wal mareennaati. Dhibee ala baatee na fidden jeeti barasi waa hundaa ati waa hundaa fuudhufnee haasoynaati nama hanga dandeessu wal qabi. Dhibeen tunis gaa biyya seentee nama waan balleeyse ichitti walitti himannee dhiifama wal gaafannaati. Ayyee achumatti wal agarru. Ayyee bakka nagaan oolaa illee deemeetti jira nama wajjin wal agarraa anillee galee abditti maama. Kasin jedhu urga si fuudhee durbummaa barbaaduu jira. Eessa jirti? Kuma jirtii miti situ arguu dhabe mara. Barbaade arguu dhabe. Bakka isin jirtu wallaale. Tanteetiin hundumaa tanamaatiin adda. Tanta nama biraa laaltee jirta? Laallee silaa isiin bakkuma takka jirti jecha maal. Meeqees jirtiin beekta? Handhuuraa gadi taakkuu takka jirtiin beekta. Harreen mallee achuu barbaaddisitu edda wallaale. Hagana hunda idduma wallaale guyyaa hunda barbaade dhabe maal godha? Situu iyyuu nama durbummaa qabu fi kaan addaanuun beektu barsiitu wallaale malee isiin bakka isiin hin dhabamne. Yoo fudhatteetu maal fudhannettee waa akkatu jirta addaan hin beekni bakka. Bira barbaadisi bira jirti. Ani haga maana garreeta biraa haaraa fedhama. Haaraa feeta? Eeka. Deebiti lukkuuta akka bitii fidiiti. Qaali dhiigi barbaadame. Qalteetti dhiiga achumaan harkaan qaqqabataa ofiitillee. Dhiiga lukkuu yoon barbaade. An dhiiga namaa fedhe malee dhiiga lukkuu yoon barbaade. Durbummaa jedhan san ni dhagaa malee garuu argeen beeku. Isimaa bakka sanumaa bar tabiraati miti tabiraa fees barbaadda addaati. Garaagarummaa homaatu hin qabdu mana sanumaaf irra wal fixa. Atiin tun ajaa'ibaati. An durbummaa tana argu malee ni sula. Guyyuu sima gaafadha. Asituu fudhate naan jettee akkanatti waan ati natti himtu wallaale mee doktora gaafadha hundaaf. Doktora maal jettee gaafatte? Bingaa durbummaan eessa ittiin dhabee jaartii xiyyaarraa dhanka. Inni dhufee rachi biraan alaalu doktora kasi. Isaan isatu beeka deebiin adeemsu isa beeka. Kanuma. Hayyee kaas hunduu waaqni asii waliis hin qabu keessanii fi galata waaqaan galchina. Baga rabbiin asii waliis hin qabe. Abuus illee baga rabbiin si gammachiise. Gammachuu ta'e keessa sababuma waa'ee haala jireenya kana haasa'uu namuu asii wal ga'e. Mee ati jiddumaan nu ka'e shaayii danfisi. Shaayii danfisi namni afaan qullaa haasa'uun hin tolu. Gammachuu maaltu jira? Rabbi dhibee nurraa qabu. Gammachuu maaltu jira? Maal? Ila. Maal haasa'uu eeddasa? La. Rabbiin sababa dhibee kanaatiin wal isin naa qabu. Dura anummaanuu mana keessan tokkoon keessan dhadha'ee wal isin qabuu yaadee jiru. Sababa dhibee kanaatiin rabbiin wal isin naa qabe. Maal nagumarra? Dilii teessaniif dhibeen kun hundi. Akka rabbi dilii teessan isinii dhiisu yoo barbaadu. Dhibee amma kana baanta? Eega. Akka rabbi dilii teessan isinii baasu yoo barbaadan hundi keessanuu dilii ollaa keessanii balleessitaniif ta'e gadima. Mallaqa si jalaa bane? Kanaa miti kana isin jennu. Waan ollatti osoo an dubbiitti qixxee gadi hin tuqin waan olla balleessitaniif ta'e yoo jiraate hunduu asitti gadi maddaati. Isiniidhiif. Olla waan kennee himatu jira hoo? Akkas hin jenne. Dhibee kana rabbiin maaliif buuse? Koronaa vaayirasii jedhama. Maaliif buuse? Nama isa dideen gara fuudhu. Akkasi dubbiin. Nama isa dideen gara fuudhu. Nama haqa ollaa balleesse ittiin miidhu. Yoo ammoo inni qulqulluu ta'e ittiin haarame ittiin fayyisuufi jecha. Ayyabuun ollaa waliin nagaa qabna. Ammoo hin balleessine ollaa kenna. Kun ollaan kenna kanuma
namni laa rakkoo takka warraan qabu. Awaan badii nan qabu gaafa takkoon distii teessi si jalaa nyaadde awwa. Distii keessaa ruuza nyaadde sana qofa bantii qabu. Ilaalaala argitanii kanaaf gaafadhan. Duubaati nyaatam nama darata. Alaala argitanii Nyaadde taatu diseen qofaan nama. Bantii dhagaa yoo ta'u gaafatanii nyaadde dura. anillee si dhiise rabbillee si haa dhiisu. Hayya akkuma obboleessi keenya waan irra gahee hime kan isin hunduu namatti rakkina waan dalaydan waan namaallee balleessitan waan namaallee fudhattan akkuma isaa kanatti guutuun keessan ofumaa isaa ofumaa isaa keessan sobuu rabbi sobuudha atis maa jedhista waan namaa yoo fudhattee jiraatta sobuu rabbi sobuudha beete waan ofi beektu himi dafi. An beekee badii guddooleen qabu. Uuma takkittii takka si majara waa balleesse dhiifama naa godhi qobee gaafa tokko haaraa bittee kararra keetti tokko naaf. Kun rakkoo hin qabu obboleessa kiyya an si dhiise rabbi si haa dhiisu. Sillee rabbi si haa dhiisu. Ati ulfaadha yaa beebi. Mee amma achirraa eegale. Ani boorsaa lafa buustee mallaqaa xiqqoo argadde. Boorsaa gaafa mallaqa wajjin hangate sansitu argate? Kalaa sansi dhiise rabbi si haa dhiisu. Amma taraan si gahate eegale. Hayyaa ati mee amma situ hafee atillee kaa waan jiru himime. Inni nama badii balleessee fakkaatu fi naxaa ta'uu nuu. Ilma namaa ta'ee namni badii hin balleessin hin jiru hime ati waan keessa beeytoo yoo jiraate. Ani kun bar waan balleessu waan uummanni akkanatti bar hanna kan distii birri waan namni guuru kanallee ani ittiin kalaafu. Ani bara akka kiyyatti nama akkasii gad jedhee mataan deemu kana akkana kana waa balleessa malee ka iyyaalli kun amma ooma fedhe osoo mallaqa bira keettiin tuqu bara. Ani bar waan guddaa kana waan balleessu dhiifama naa godhi waan xiqqoo wayii balleesse. Waan xiqqummaan sun maali kaa xiqqoon qabdooni nama. Intee wajjin guyyaa jaha qofa rafe. Jarti tantee. Hin qaanfatu. Hirrifachiisin waan gaarii dhugaa akkana dubbachuun waan gaarii waan hin argamu. Kanaaf innillee sii dhiiseera anillee sii dhiiseera rabbi sii haa dhiisu. Hunduu madaa garaa keessanii waan ollaa keenyatti waan nurra raawwattan hundi keessanuu gannuu yaasa. Gannuu yaasa gannuu hima. Ayya amma namu himee jira. Amma kaafee si qofa. Si qofa. Atillee himadhu waan garaa kan kee keessa waan haqa ollaa kana dabsi. Yoo jiraate himadhu. Afoon silaasii himuun barbaanne beekte anis akkuma ati beektu jaartii san jaartii namaa turte nama jalaa baasee fuudhe tanuma wanni hin badii nan qabu. Salpha uumaa miti kun waan nama yaaddeessu miti. Sani sii dhiifne waan uummata keessa dhugaa hin ta'eef rabbillee sii dhiisa. Yaa dhiisa inshaallah. Amma takkatti tofe dhugaa hin hafin dhugaa ba'uu qabdu. Ta uummata kana keessatti dhugaa dhossaniiti araara rabbiin kadhachuun hin barbaachisu. Walii gallaani kana haqa wayiiti dubbadee ammallee namni as keessa jirtan kawaa balleessanii tantu jira osoo amma qaadha inni madhan malee dafa san qofaan tabiraallee himi. Hai an takka himadheeti amma situ hafee gattaa inni himatamu. Eega jettan haa ta'u kaa. Taa'e asumaan taa'e. Hima dhugaatilee waan bareedu. Tiyyaallee badiin guddoo miti. Teessan hunda waan caaltu natti hin fakkaanne. Egaa dhugaa himaa jettan guyyaa lama jaartii isaa wajjin ciise. Akkamitti yoo mana isa dhaqee? Guyyaa sanatti mucattii sannaa dubbachuudhaaf abbaa bira dhaqe abbaa mucayyoo bira. Mucayyoo ati natti fuute san isi matana kaakunoo. Jaartii mataa iyyaa tanamu. Guyyaa isaa wajjin ciifte? Mee ati tun waa jabduudha nuufis siifis rabbiin dhiifamaa godhu anillee waa jaboo balleesse. Guyyaa gaafa isii san sii dubbadhee abbaa isii bira dhaqe siin jedhe san durbummaa isii fudhachuuf guyyaa lama guutuu taaggalaa ifaajaa bule. Icciitiin baatee ta'an yeroo hunda durbummaa eentu sirraa fudhate jedhee yoo gaafadhu naa himuu didde. Dalagaa humnaatiin narraa badde naan jettee na soba. Wanni badde numaan badde mee ati hundaafuu dhiifaman obsi rabbi obsa si haa kennu. Nuyi warri diriqaan badii gurguddaa akka keessanii kana balleessine isin jaarsonni kun mee maaliif badii akkana balleessitan? Ijoolleteen waa hedduu keessa dabarre dhiifama nu godha amma rabbiillee dhiifama nu haa godhu. Sababuma uummata badii akkanaa qabu rabbi dhibee kana nutti fide amma nafarraa nu fixu dhibee qoricha hin qabnee fi kanama dafee fide. Sababaa keessan dhibeen tun nullee dhufte rabbi jalaa nu haa baasu malee dilii keessanii nu galaafatudha. Gomaa gochuu hin dandeenyu. Dhibee sodaachuu dhiifnee osoo rabbiin sodaanne oo. Dhugaa jechuudha. Amma nu hunduu gama rabbii kennaa dachaa nuti.
isin hunduu bakka jirtan astaghfirullaahidha kaa'amu ofirraa gala. Amma booda badii xiqqoollee maan ta'an immoo waan balleessina jaartii teessanis hin muufachiisina. Amma nagaan karaa nagaa gala. Karaa nagaa. Obbaa. Jaarsi kiyyaadu. Badduu tan irratti dhagee kan dhiifama naa godhe dhuguma rabbii isaa dhugaan sodaachuu eegale jechuudha. Ana qofaa miti edaa innis badiin qaba durbummaa hambaa fudhatee mana kul galee ciisa. Bada jazba bada fokkattu wanni akkanaatiin akkamitti himan nama keessa ta'anii. Amma kana uummata maal jettee gorsaa turte? An uummata gorsa waan jaartii xiyyaa naa himaadheen uummataan. Jaartii teessanii muufachiisinaadha tolchaa qaqqabaa jettee uummata gorsaa turte miti anamma namni lukti namaa manaa gadi hin bahin natti ol deebitu kana dubbiidha. Ati akkama osoo jaarsi kee jiru ati dhiira lama wajjin ciistu. Way jaarsa kiyyaa way ana qofa taate balleechaan tun atuyyuu durbummaa nama guyyaa lama guutuu wajjiniin taaggaraa oolte natti ol galtee miti. Anuma wayyaa waan qulqulluu waan hin tuqamin fudhadhe si ka garana deemtee badii waan hin taane dalagu. Kan fudhe sun haraamatti illee eegamu waan eebbifame waan qulqulluu. Daabboo difoo seete moo kan dhaqxee halbee murtee kan eebbifame kan jirtu. Na dhageessa har'a booda ati jaartii xiyyaa miti siike narraa bahi. Sababa maaliitiif na hiikta atuu kan biraa wajjiniin raftee na faana ciistaa miti na hiiki kaaba na hiikta maal narraa bahi isaa ammaa kana. Haadha takka jira sagaltee boo rabbiin narraa siike duraanuu jijjiiruun barbaada. Bahi sa'aatii ammaa kana narraa bahi. Na hiikte. Sagalee si takka argattu tokko na argattu. Fayyaa ta'e na hiikuu keetiif. Ati nama akkam jedhe aniin abdiin waxaatiin dargaggeessi osoo jiru aniin qallaan kun osoo jiru akkamitti namticha furdaa hagana gahu ka borciin isaa hagana gahu waliin ciistee durbummaa sirraa fudhata. Durbummaa aniin qabda jedhee baatiriin barbaadaa oola. Aadaa furdaa kana fudhatee akkasitti barbaadee dhabe. Durbummaan namtichi furdaan hagana gahu sirraa fudhate kun waggaa 5 har'aallee hin deebitu waggaa 5 har'aallee. Atummaan tun nama akkam? Baalagee wayii amma anillee jaarti jedhee si wajjin rafa. Maalatti qoyi tama badiiti je qofa ilaaltee nagartu. Isin warri dhiiraat badiite sana akkatti waan xiqqoo itti ilaaltanii dubartoota ammoo akka waan guddaa itti ilaaltu. Maal nu namaa miti badiin teessa maal lakkaa'amu isin qofa qulqulluu if gootan waan xiqqishoo waan irratti argitan akka nama badaatitti nu ilaaltan. Afaan qaba jettee dubbatta? Ajuuzaa wayii akka nama afaan qabuutti dubbatti ilaala. Ati hadha booda na dhageessa jaartii xiyyaa miti. Maatu jaartii namichaa jiraftee jirtaami? Yoo rafee ani hoo yoo kenneef hoo eenyu natti argisiin jira ta'ee sadha itti gaafsan ani kennuuf illee asoo sitti neerumi ati garuu guyya mana fuudhu natti argisiisan jaartii namaa wajji rafte ana qofaa miti kan miiti namicha illee miitaa jirta namicha kaayirii dalaguuf ana sii fuudhu dhufe. Kaayirii dalaguudhaaf durbummaa naa dhufuuf deemtu sirraa fudhate akkasii kana jetteef illee siin dhiisu siin barbaadu hadhaa booda jaartii xiyyaa miti siikeera baay'inara siikee jira baay'inara. Yoo ati jaartii namaatu itti teetillee akka tuqamtu wallaalin yoo ati jaartii namaatu qubaattillee hin tuqamtu rabbi si eega. Amma akkana jettee nama amansiisuuf deemta akkana na gowwoomsuuf deemta an siin fedhu narraa bahi. Ani hin baawwatummaa baay'ee yoo feete. Hin baatu? Hin baatu? Kunoo mana sii dhiise sirraa bahi. Deebi ka nama na fuudhu waan dhabu seeta.